ديفو دافي قد يدي سايوكان. اوكي شاشر ايه كلام. طيب أي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وبليس كينيا أكيد بتاجر يسوع كريستوس واقع جريتين دبتشو جرا. يسوع كريستوس واقع جتشو برا سونغهني سينا إسارة كاتا يسوع كريستوس تلا تيفي كاتا أرجع مسارة سنا فتيجاري إدنا تطلع. رجالين نفيدته يسوع كريستوس كناف روفي سني روفي دورا وني دورا دبلني ما جاب كل كيسة تبقى كم يواتو يسوع كريستوس أنا واقع جدي بكي تبيكسي يسوع كريستوس وفي أولين كابو بعد كابتين ديما بيكسي سومبر بانه كنجرا مسبب نينو بعد كابو فينجرو مالك جنا وان كنا أولي ده هماتين توري وان كنا أولي ده إفسادين إرجع ربي ده كإفسا كاته إفسا أما سفكين يا فم إرجع ربي ده تو سارة بكيت تبسيتين جرا بكا الدين كم نتفكين يا فم يوحنس بكنا كتربا لكوسا سدير جرا يوحنس بكنا كتربا لكوسا سدير سدير جرا يوحنس بكنا سود أديدا من إشان لكوسا سود مرجرا أما سامو يوحنس بكنا شل لكوسا سود مسدير جرا يوحنس بكنا جاه لكوسا سود مسدير جرا يوحنس بكنا تربا لكوسا كرجا رجرا يوحنس بكنا سدير لكوسا كرجا تربا رجرا بكي إني تندوبتين إنجرو جتون دندا واي إرجعهم ما سارا واي ونارا جتون نمو ما سال فكينيا فما أنا نما يعني نما جريتين دبته جرا يوحنس بكنا سدير لكوسا برتا مرات أنا نما جريتين دبته جرا أنا نما dubbii waaqayyoodha namatti geessu akkamitti kana naan jettan jedhee dubbatee jira jechuudha. Kanaafuu Yesuus Kiristoos kana dubbataatiin ammoo waaqummaa isaadhaa gilsii godhee dubbachuu dhabuun waan hamtuudha. Kanaaf mitiyyuu Yesuus Kiristoos waaqummaa isaadhaa himuudhaaf iyyuu miti Luukaas boqonnaa 18 lakkoofsa 19 irratti nam tokko yaa barsiisaa gaarii jedhee yaamee jennaani gaarii naan jedhee waaqayyo tokkichatu iyyuu gaariidha malee ani gaariidha miti jedheen. Ani nama gaarii naan jedhiin waaqayyo tokkichatu gaariidha jedheen. Kanaafuu Yesuus Kiristoos osoo kan waaqummaa himatu taate gaafsan himatu. Osoo waaqummaa himatu akkam ta'a? Osoo Yesuus Kiristoos ani ergamaa jedhan nabiyyuu fi jedhaatiin kan waaqummaa himatu taate seera akka macaafa seeraatitti seera Musee boqonnaa keessa deebii boqonnaa 13 irratti lakkoofsa jalqaba irraa yoo kaasanii lakkoofsa 5 irraa kaasanii yoo dubbistanii nabiyyiin tokko yookaan namni raajiin tokko yookaan namni waa beeku tokko yoo lafaa ka'ee waaqayyoolee biraa kadhachuutti yookaan waaqayyoo malee rabbii tokkicha malee gara biraa yaamutti nama geesse akkasiidha sun haa ajjeefamu jedhamee jira. Yesuus Kiristoos osoo waaqummaa ofiidha kan himatu taate yookaan waaqummaa waan biraa deemu taate ajjeefamuu qaba jechuudha. Seera Musee keessatti akkas waan ta'eef jecha. Kanaaf Rabbiin Subhaanahu wa Ta'aalaa suuraa Al-Anbiyaa keessatti رب سبحانه وتعالى أصونم تكون ملائكة وما يقول منهم إني إله فذلك نجي جهنم كذلك نجي الظالمين ملائكة رأيو أني واقع يودجلنا تكون صدوقتك كجسن جهنم يسسين سمنا جريتين دبتها يجو كنافو يسوع كريستوس واقوم ما هم تقولين كم هم تقولي هكذا قدرت هم تقولي هكذا قدرت إذا كانت تريد بسنة كم برباد سارة كنافو سواقته أني واقع جريت دبت طيب إذا كان رتمو كأني دبته يسوع كريستوس إني واقع يورا واقع يتروفي دلتين أنجو جيرا إذا كان رت ديبي غبابا وانتو تدرت دبته رت واقع يونا من تو جريت دبته جيرا دبلت أنا مسمو مجافا ملكياس بقولنا سيدنا كوسا جهرتي واقع يوم الجريت دبته أني واقع يود إنجي جيرا مجرد إنجي جيرا يرو كم تنجي جيرا من تو إني لنا من تو نمني ليس تو ندن تو أني واقع يود إنجي جيرا أني واقع يود نما ملي جريت أني واقع يود أملي نما ميتي جريت بكيتو دبته جريت نمني سباك هادونجو yeroo kamittuu akkasuma jechuudha. Kanaaf Yesuus Kiristoos abbaan keessa fi Maatiyus boqonnaa 23 lakkoofsa 9 irratti abbaan keessanuu tokko nama akka abbaa keessaniitti akka abbaatti waammatina abbaan keessanuu tokko inni isa waaqarraati jedhe. Inni sun eessa jira waaqarra akka jiru dubbatee jira sirriitti ibsee jechuudha. Kanaafuu Waaqayyo tokkichi sun abbaa waan hundumaa kan jedhame ka Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 6 irratti Waaqayyoo fi abbaa waan hundumaa tokko inni waan hundumaa irra bakka hundumaa nama waan hundumaa keessa jira kan jedhame san jechuudha. Waaqayyoo fi abbaa waan hundumaa tokko. Ammas Qorontos tokkoffaa boqonnaa 8 lakkoofsa 6 irratti nuuf garuu Waaqayyo tokkicha nuti garuu Waaqayyo tokkicha qabna innis abbaa jedha. Nuuf garuu Waaqayyo tokkicha jira innis abbaa kan biraadhaan jiru Waaqayyoon biraa innis abbaa. Kanaaf Yesuus Kiristoos mataan isaadha. Yesuus Kiristoos mataan isaa irratti dubbatu ani gara abbaa kootii fi abbaa keessanitti gara waaqayyo kootii fi waaqayyo keessanitti ol nan ba'a jedhee dubbatee jechuudha. Macaafa keessatti Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 17 ammas ammoo mul'ata Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 12 irratti Yesuus Kiristoos mana waaqayyo kootii jedhee dubbata. Sammaleeyyuu abbaan mul'ata Yohaannis barreesse sun boqonnaa 1 lakkoofsa 6 irratti maal jedhee dubbate waaqayyoo fi abbaan gooftaa keenya abbaa luba keenyaa jedhee dubbata. Abbaa luba keenyaa Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 3 irratti illee የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አባትና አምላክ ጀራም አባትና አምላክ አባፊ waaqayyo
Yesuus Kiristoos jechuudha. Kana malee fakkeenyaaf amma Efesoon boqonnaa tokko lakkoofsa 14 barreellee jira. Ammas ammoo hojii ergamoota boqonnaa 2 lakkoofsa 36 illee Waaqayyo isa Yesuus Kiristoos gooftaa fi masiihicha godhee jedhamee dubbatamee jira. Waaqayyotu isayyuu sadarkaa isaarraa ol kaase jechuudha. Yesuus Kiristoos mataan isaadha humna ofiitii waa takka gochuu hin danda'u inshaallah. Daqiiqaatu gabaabbatee malee daqiiqaan akka malee gabaabbattee hayyeessi buufi. Dubbatanii sii kenna rakkoon qabu. Eegas gaaf deebii goona rakkoon qabu. Okay barsiisaa sa'aatiin keessanii jazakallah khair ustaas. Barsiisaa sun guddoodha. Daqiiqaa kan dubbatanii jiran isin mul'atan sa'aatiin bakka asii ilaala barsiisaa silaa. Iskiriin mul'ata amma daqiiqaan. Anatti mul'ata jedha laata mul'atu. Ustaas amma daqiiqaan mul'ata. Ammoo daqiiqaan mul'ata koomenti bara rakkatti. Ustaas amma daqiiqaan mul'ata asitti bakkana. Ni mul'ata arguu jira sirriitti arguu jira. Okay barsiisaa sa'aatiin keessanii ni eegalu. Baay'ee gaariidha eegalii. Baay'ee eegali. Asirratti wanta ni dubbachuu barbaadu tasgabbooftanii wanta dubbattanis akka beektan hin barbaada. Dubbiin kun macaafa qulqulluu tiksii beekuu miti waa'ee Kiristoos beekuu jechuun. Tiksii macaafa qulqulluu 100 meeqa beekuu ni dandeessa. Garuu hiika sagalee sanaa beekuudhaaf naannomaa bu'aasii hin qabu. Seexanni inni jaallatamaan ergamaan Waaqayyo inni ture iyyuu mirga abbaatii gad darbatamee biyyoo nyaate. Maaliif jennaan dhugaa jiru wajjin gatii wallaansoo qabeef ulfina isa Waaqayyoof malu fudhachuudhaaf gatii falmeef Waaqayyo seexanaa ergamaa Waaqa kan ture gad darbatee seexana isa godhe. Tiksii macaafa qulqulluu luqqisii baasanii dubbachuunii fi hiika dubbii sanaa beekuun ulfaataadha. Kun hafuura Waaqayyootiin malee gonkumaa hin danda'amu. Dubbii Efesoon boqonnaa tokko lakkoofsa 3 kaaftee manaa caqaste irrattanii gammachuu guddaadhaan deebisii kennuu barbaada obboleessa koo ustaaz. Akkas jedha lakkoofsa 3 irratti Waaqayyoof abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa karaa Kiristoos eebba furaa hundumaan waan Waaqa irraatiinis nu eebbiseef galanna ta'udha. Ira deebiseen dubbadha. Waaqayyoof abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa karaa Kiristoos eebba furaa hundumaan waan Waaqa irraatiinis nu eebbiseef galanna ta'u jedha. As keessatti Kiristoos Waaqayyoon akka ta'e, Kiristoos abbaa akka ta'e, Kiristoos wanta Waaqa irraatiin akka nu eebbisee tiksii ati naa dubbifti naa keessa jira jechuudha. Kanaaf dhugaa kana beekuudhaaf isin kan isin qabattanii deemaa jirtan Kiristoos ilma namaati Waaqayyo naman ta'u kan jedhu qabattanii deemaa jirtu waan ta'eef dhuguma wal mormiin kiyootiif keessan dhuguma waa'ee Kiristoos baruudhaaf dhiyaattan yoo ta'e galma qabna yoo ta'e gaaffii na gaafattaniif deebiin isinii laaflatti amantu yoo ta'e gaarii natti fakkaata. Kan amman taanetti wanta irratti dubbatamu kana ijoo dubbii kana irratti walii hin galamu taanaan yeroo keenya gubuu ta'a. Karaa biraarra deemaa jirtu waan saas namaan galu gab jettanii garuu dhugaa wangeelaa baruu barbaaddan yoo ta'e Kiristoosiin baruu barbaaddan yoo ta'e Waaqayyoof abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jedheetu maqaa isaa walitti qabee dubbisaadha. Sagalee kun macaafa qulqulluudha. Waaqayyoof abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa karaa Kiristoos eebba furaa hundumaan waan Waaqa irraatiinis nu eebbiseefidha. Itti ufee lakkoofsa biratti akkas jedha. Inni uumamuu biyya lafaa dura warra qulqullaa'an warra isa duratti mudaa hin qabne akka taanuuf jaalalaan karaa Kiristoos nu fo'ateera. Isa dhumaaran isinii dubbisa. Inni uumamuu biyya lafaa dura iyyuu warra qulqullaa'an warra isa duratti mudaa hin qabne akka taanuuf jaalalaan karaa Kiristoos nu fo'ateera. Kanaaf والله في نقاش عندي الحرارة يعني تسقطني من التيك توك. daqiiqaa kun nuuni fakkaata.
ta'e isatti amannee isa hordofna waan ta'eefi dubbii sagalee waaqayyo ati naa keesse tiksee ati naa keesse baay'ee na gammachiiseera. Haa ta'uti garuu asirratti wal falmii nuyi goonu an akka kootti kaa'uu barbaadu gaaffii dhaabbataadhaa fi ka'umsa qabaachuu qabna. Tokkoffaa irratti ka'umsa qabaachuu qabna. Obboleettiin keenya waanuma nu kanaan dura dhagaa ture nutti maa jira waan ta'eef nuuf waan haaraa miti. Sammuun keessan wanta isinitti himu kanaaf banamaa miti taanaan waa'ee deebii Kiristoos eenyu kan jedhuuf deebiin laadhutti banamaa miti taanaan falmiidhumaaf namoachuudhaaf dhuftan yoo ta'e kun gonkumaa hin danda'amu. Kiristoos eenyu kan jedhuuf ragaa qabatamaa ani isinitti himu macaafa qulqulluurraati. Caaffata qulqulluurraati. Luqqisii macaafaa isinitti himaati. Kiristoos eenyu kan jedhu macaafa isinitti haasaa jira malee ofii kootii tolchee ofii kootii dhandhoonee ofii kootii barreessee wanta yaada kooti isinitti haasaa jira miti. Wanta caaffanni qulqullaa'aan jedhu isinitti himaa jira. Kanarratti walii galuu danda'u qabna. Amma kaanii kan nama isinii dhaammadhu kanarratti walii galuu danda'u qabna. Gooftummaa Yesuus kan dubbatu macaafa qulqulluudha. Waaqummaa isaa kan dubbatu macaafa qulqulluudha. Caaffata qulqullaa'aa wanti inni jedhu. Wangeelaawwanni kan isaan barreessan, seeronni kan isaan barreessan itti amantu taanaan kan isinitti muuf qopheeffachuufan jedhee galatamaa isaatiin godhumeera. Thank you. Kan jedhu Waaqayyoo fi abbaa gooftaa keenya jettee dubbiste. Afaan Oromoo akkasitti hin dubbifamu. Qubeen aatu jira bakka sanitti. Yoo macaafa dubbistee jiraatte jechuudha. Qubeen aatu bakka lama bakka sanitti jira. Gooftaa keenyaa jedhama malee gooftaa keenya jedhameen dhaabamu. Qubee takkaa miti kan jiru. Gooftaa keenyaa Waaqayyoo fi abbaan gooftaa keenyaa jedha. Sigalee Waaqayyoo fi abbaan gooftaa keenyaa jedha malee gooftaa keenya jedhee achitti hin dhaabu. Isiisan achitti qabu. Lamaffaadhaan immoo Yesuus Kiristoos abbaadhaan aan jedhe. Yoo peenxeedha taate ati peenxeedhaa miti tanarratti. Maaliif jennaani Yesuus Kiristoos abbaadha kan jedhu abbaa fi ilmi tokko kan jedheetiin amanu warra ortodoksiiti malee warri peenxeedha tasuma ta'e kan ittiin amanu. Peenxeedhaa miti tanarratti siin jechuu kiyya. Maaliif jennaani Waaqayyoo abbaani Yesuus Kiristoos jette. Macaafa keessatti akkuma siin jedhe isaa Waaqayyoon tokkichi jiru Waaqayyo abbaa qofa kan biraadhaan jiru. Waaqayyo abbaa jechuun ammoo dubbatamee jira bakka hedduutti jechuudha. Waaqayyo abbaa jechuun Waaqayyo isa waa hundumaa uume abbaa keenya abbaa waan hundumaa kan Yesuus illee ammoo abbaa koo abbaa keessan jedhe. Abbaan keessan inni waaqarraa fakkeenyaaf amma Maatewos 7:1 irratti abbaan keessan inni isa waaqarraa warra isa kadhataniif waan gaariin kennaa jedhamee dubbatamee jira. Abbaan keessan fakkeenyaaf amma yeroo kadhattan kadhannaa keessan dhoksaa kadhadhaa abbaan keessan inni waaqarraa yeroo soomtanii dhoksaati akkas godhaa jedhe. Shirkii waan xiqqoo keessattuu dhoowwaa jechuudha. Dabalataan fakkeenya gaafiin na gaafatira deebisee waan tokko deebisaaf jechuudha. Wayin naan jedhe Yesuus Kiristoos ani gooftaadhaa miti ani waaqaa miti jedhee jira kan jedhu Yesuus Kiristoos mataan isaadhaa Yohaannis 7:16 yoo dubbiste an ulfina mataa kootiin barbaadu jedhe. Ulfina mataa kootii inni an ulfina mataa kootiin barbaadu ulfina isa ergedha barbaadee Yohaannis 8:56 dubbate garuu Yohaannis 7:16 irratti maal jedhe inni ulfina mataa isaa barbaadu ulfina mataa isaadhaa dubbataa jedhe. Garuu inni ulfina isa ergedha barbaadu ammoo waan Waaqayyoodha dubbata waa'ee abbaadha dubbatee jira. Kanaafuu Yesuus Kiristoos gilxiidhaatti an ulfina mataa kootiin barbaadu jedhee jira. Amma sammuu fakkeenyaaf amma yeroo namni tokko dhufee gaarii jedhee barsiisaa gaarii jennaan barsiisaa gaarii naan hin jedhin jedhee waaqummaadhaa miti barsiisaa gaarii jechuudha ofirra dhoowwu. Waaqummaa miti barsiisaa gaarii jechuu ofirra dhoowwu. Dabalataan kasi gaafate fakkeenyaaf amma Waaqayyoon du'u Waaqayyoon wallaan fakkeenyaaf amma Maatewos 20:24 irratti Yesuus Kiristoos waa'ee guyyaa qiyaamaadhaa ilmi hin beeku jedhee dubbatee jira. Ilma jechuun ammoo Yesuus Kiristoos. Kanaafuu guyyaa qiyaamaa guyyaa dhufaansa isaadhaa hin beeku abbaa qofa beekaa jedha. Abbaa qofatu beekaa jedha. Waaqayyoo fi yookaan ammoo Yesuusii fi abbaan tokko jechuu hin dandeessu. Ilmi hin beeku waan jedhamee jira. Ilmi ammoo beekumsa waan hin qabne biratti waan hunda waan beeku waaqa ta'uu hin danda'u. Dabalataan fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos mataan isaadhaa Yohaannis 14:28 irratti abbaan ana caalaa jedhe. Abbaan ana caalaa jedhee dubbatee jira. Abbaa jedhamu Waaqayyo abbaadha jechuudha. Waaqayyo abbaan ana caalaa jedhee dubbatee jira. Fakkeenyaaf Yohaannis 10:29 irratti abbaa waan hundumarra caala. Yohaannis 10:13 irratti ammoo ammas ergamaan isa ergate irra hin caalu hojjetaan isa hojjechiifatu irra hin caalu jedhee dubbatee jira. Inumaa gabricha Rabbii Maatewos 12:18 irratti gabricha Rabbii akka ta'e dubbatamee jira. Kana irratti dabalataani Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyo tokko isa kan jedhu sun soba. Maaliif jennaan kun hin jiru waan ta'eef jechuudha. Fakkeenyaaf amma seera boqonnaa 14 irratti Israa'el ilma hangafaa jedhamee jira.
Ermiyaas boqonnaa 31 lakkoofsa 9 irratti ammas ammoo ilma hangafaa jedhamee jira. Ammas ammoo Daawitiin illee ilma hangafaa jedhamee jira. Mootota tokkoffaa boqonnaa 17 irratti boqonnaa 14 irratti illee ammas ilma Salamoonii ilma jedhamee jira. Yohannis ammoo wada fakkeenyaaf Yaaqoob yoo fudhate Yaaqoob boqonnaa 1 lakkoofsa 8 irratti Waaqayyo hangafa uumama hundaa akka taanuuf akka jaalala isaatti dubbii dhugaatii nu dhalchee jedha. Dubbii dhugaatii nu dhalchee jedha. Kanaafuu dubbii dhugaatii nu dhalchee wete jedheetiin dubbatu. Maati waan namni Roomee keessatti nafseen isaa Phaawulos mataan isaatu maal jedhee dubbate Roomee keessa maal jedhe warri hafuuraan gaggeeffamu hundi isaanii ilmaan Waaqayyooti jedhe. Yesuus Kiristoos illee kanuma dubbatee jira. Ilmaan Waaqayyoon taatu warri nagaa buusan ilmaan Waaqayyooti jedhe wanni ilmaan Waaqayyootti argata waan baay'ee. Malaayikaan ilma Waaqayyo jedhamee jira. Adam ilma Waaqayyo jedhamee jira. Yesuus qofaa miti jechuudha. Ilma Waaqayyo jechuun ammoo Rabbitu dhalchee osoo hin taane hiikni isaadha warra Rabbiin jaalatu jechuudha. Hangafa ta'uun ammoo uumama hunda duraa jira jechuun atuu dubbistee jira. Phaawulos mataan isaadha maal jedhe nuti waan hundumaa dura hangafa akka taanu uumama hundumaa duraaf akka hangafnuuf jecha Waaqayyo duraan dursee nu filatee jira. Waaqayyo duraan dursee nu filatee jedhee dubbatu. Yaaqoob illee akkas jedha hangafa uumama hundaa akka taanuuf jedheetiin dubbatee jira. Kanaafuu Yesuus Kiristoos akkas waa'ee dubbii irratti sagalicha Yaaqaba ture kan jettu san irratti ammoo gaafii qaba. Isa san ammoo inshallah bifa gaafii deebiitiin itti fufna. Daqiiqaa tuna jalaa gabaabbatee sira ibsa bareedduu kennaafii turte. Jalaa barattoota kan jedhu san isa. Ustaz, okay. Jadi lama. Okay, jadi kan ini cuma kan bahasa negara itu. Okay, kan bahasa negara itu kan cuma negara siapa tidak. Masih tidak saya kesan. Orang kita mana utam polis tadi kati. Tata kopili. Orang ustaz tadi orang kesana sebersa. Atau saya berbulan itu. Mari kita live in public ka. Nama beberapa orang gov. Ada yang situ itu sudah. Masyaallah bare dia maja. Berarti ada kita selesai di egalnya. Coba. Tufi, okay. Adauga, sitan kan fadde kan jiru yaadna kaasee ustaazi. Obboleessa koo waanatti kan fattuuf isin qabdu. Afaan Oromoo fi ta'e mucaa wallaggaa talalatee guddateedhani lubaa warti guddateedha. Qubee afaan Oromoos badambiitti nan dubbisa qofa osoo hin taanes nan barsiisa. Waanatti kan fattu asirratti hin qabaatin. Gadda tokkos hin qabaatin. Waa'ee Kiristoosiin dubbachuudhaaf waa'ee fayyisaa ta'uusaa waaqa ta'uusaa dubbachuudhaaf irra deddeebiidhaan kan haasa'u yoo jiraate tokko gaaffii na gaafattuuf deebiin si laadhu ragaan macaafa qulqulluu keessaa sii kennu ittiin amantu taanaan cooqqoo hiikta taanaan gara biraatti keessa taanaan walirra galtee dhaga'uu hin dandeenyu. Sababiin isaa dubbiin dubbise Kiristoos jedheetu bifa Waaqayyoo inni ijaan hin argamne ittiin namatti mul'atudha kan jedhu macaafa qulqulluudha tokko. Waaqayyoodha ani hin jenne Yesuusii. Ani waaqa kan jedhu naa baasii naan jette. Ani waaqa miti kan jedhu immoo naa baasii siin jedhe. Gaafan kana jedhu isa dhiisteetu ani ulfina abbaa kootiin eeguu dhufe abbaa koofan ergamuu dhufe jedhe jettee waa'ee barsiisummaa waa'ee maalummaa gaafte. Gaaffii qaxxitaa wal gaafan taanaan ani Kiristoos waaqa siin jechaa jira. Macaafa qulqulluu keessaan ragaa sii kaa'aa jira. Ati immoo Kiristoos waaqa miti kan naan jettu ragaa naa kaa'iin siin jechiitu jira. Andi malu. Kristus waaqa siin jedhee ragaa macaafa qulqulluun sii kaa'utti. Ati immoo miti gaafa jettu lafanni itti ani Kiristoos ani Waaqayyoo miti jedhe sana naa kaa'ii siin jedhe. Isa dhiisteetu bukkee irra haasa'uu jalqabde. Isa dhiisteetu waa'ee barsiisummaa isaa. Inni kuni dhimma ani barsiisaa miti Kiristoos barsiisanaan hin jedhin jedhee mata duree biraadhaan qabxii hedduudhaan ani ifa walitti deebuu dandeenya. Dubbii sagalee Waaqayyoo keessatti jechuudha. Maaliif gaa dubbate kan jedhu. Nagarkin wanta namni dubbatu wanta macaafni dubbatu qara jallisuudhaan caaffata qulqullaa dogoggorsuudhaan dhaloota burjaajessuun dhaloota dubbii Waaqayyoo keessaa baasuun dhummi isaa gatii nama kaffalchiisa. Maaliif jennaan macaafa qulqulluutti kan dabale dhayicha bara biraa itti dabalama kan irraa hir'ise mootummaa Waaqootitti irraa hir'ata dhamee caafamee jira waan ta'eef. Ajandaan isin qabattanii jirtan sanyii amansiifnaa deemaa jirtu malee waa'ee Kiristoos baruuf deemaa jirtu miti. So
yaada keessan dhiistanii utuu waa'ee Kiristoos baruutti deebiftanii xuruu natti fakkaata. Halaala jirra walirraa. Fagoo irra walirraa. Miknaatuum ejjennoon keessa isa kana. Kanan garaa isin kutu. Jala muree isinitti himu. Gooftummaa Yesuus Kiristoos carraa kanaan na qaqqabee namoota 4,500 Yesuus Kiristoos du'ee du'aa ka'uusaa deebee firdii laatuusaa dubbachuuf carraa kanaa banuu keessaniif ulfina guddaan isiniif kenna. Garuu kallattiidhaan dubbanna yoo ta'e Yesuus waaqa miti yoo naan jette tiksinaa kenna. Ani waaqayyoo miti jedheera kan inni jedhe tiksinaa kenna. Ani immoo waaqa ta'uusaa ragaa sii kennaa jira. Ragaa sii kennaa jira. Jalqaba waan hundumaa akka ture Abrahaamiin dura akka ture. Isa qofa osoo hin taane waa'ee sagalee irratti gaaffii sii qabattee turte. Duraan dursee sagalee ture. Sagalichi waaqayyoon bira ture. Sagalichi numtiyyuu waaqayyoon ture. Isumatu immoo foon uffatee nu gidduutti argamedha wangeelli. Eegsiisan dhaqee dubbisi. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:1. Deebii gabaabaa nan isiniif qabu isa kana. Duraan dursee jechuun maal jechuudha? Utuu waaqni lafti hin uumamin. Itoo ani ifatti hin uumamin. Sagaleetu ture. Sagalichi waaqayyoon ture. Innumtiyyuu waaqayyoon turedha. Isumatu immoo foon uffatee gara biyya lafaa kanaa dhufe. Tokko isa kana. Waa'ee sadan tokkummaatti peenteen amantanitti nu itti amanna. Ortodoksii duwwaa miti. Maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu amanna nuyi. Peentota kanaan dura wajjin haasaa turte warra akkamii akka isaan ta'an hin beeku. Cuufaa ta'an hin beeku. Amantoonni hedduun jiraachuu danda'u. Nu garuu maqaa abbaaf ilmaa kan hafuura qulqulluutti amanna. Okay, barsiisa galatooma hedduu galatooma. Sa'aatiin keessa dhumatee jira. Amma sirrii soomudha.